Yoyyaa shamarra kufulee akkam jirtan hordoftoonni YouTube keenyaa bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jecha akkuma kaleessa isiniin jedhee turre har'a egaa waan nama bohaarsuun isinii dhufneeti jirra. Egaa gaaffilee tokko tokko wal gaafachuudhaanii waliin bohaaraa kan isinii waliin turru taana kan naa waliin turu obboleettii kiyyaa kennaadha. Kenna nagaa fuudhiiti gara gaaffii keenyaatti haada baruu nagaa wal balmaatiidha hojjetu. Hamduftu nagaa keessanii kennaa jirama gaaffiif deebii wal gaafachuuf jenna amma gaaffii keenya xumurtu nuti ta'a. Hayyee egaa YouTube keenya gara viidiyoo keenya atuun ilaalin dura warreen maatii hin ta'in subscribe gochuudhaan eegalaa akkasumallee like gochuudhaan viidiyoo keenya hanga xumuraatti ilaaltanii waliin bashannanaa akka turtan kabajaan isin affeeraa. Jajjabni keessan nu biraa hin hafin isiniin jedhe. Hayyee carraanii siif ba'ee jedhamu fakkaata jalqabaa. Hayyee sirba jaalalaa tokko filadhu. Sirba jaalalaa tokko filadhu. Sirba jaalalaa ilafe. Ramadaan keessa waan hin jiruuf hin sirbu. Hayyee waan amantaa ta'uuf waan tokko filadhu. Faarfannaa waan amantaa ta'uuf filadhu. Dargaggeessa hin dandeenye. Hayyee waan ta'eef dirqama. Dirqama irra darbamu gaaffii irra darbamu. Sirba faarfannaa tokko filadhu. Waan hin tolu tokko filadhu. Waan jaallatte jechuudha. Hayyee biyya Madiinaa caaltuu katamaa situ caalee biyya hundumaa kan badaate Nabiyyuu Rahmaan bagataanii kan isaanii Waan tokko yaa deebiseera ka. Hayyee deebiseera. Hayyee ono taraan anadha. Tole dubartii heerumtee baateen gursummaa yoo jenne dhiira hiikeen maal jenna? Dubartii heerumtee baateen gursummaa dhiira hiikeen maal jenna? gursummaa maal jenna? Dubartii heerumtee baateen gursummaa dhiira fuudhee ba'ee Dubartii heerumtee hiikteen gursummaa jenna kan hiiktee dhiira fuudhee hiikeen maal jenna? isuma seedhaan jennu sana akka dhiiraatti agarsiisanii irra deebii jenna. Dubartii heerumtee hiikteen gursummaa yoo jenne dhiira fuudhee hiikeen maal jenna? Gurraasaa yookaan waan gurraasaa jennaani. Gurraasaa jibaa jechuudha. Dubartii heerumtee baateen gurraasaa Dubartii heerumtee baateen gursummaa yoo jennu isaan immoo gurraasaa jennaan natti fakkaata. Hin beekuugaa akkasatti fakkaata. Kabajamtoota daawwattoota keenya dagaaf deebiin sirriidha. Yoo sirrii ta'ee koomintii jalatti Hayyee fi kanaaf hangooti. Hayyee namni tokko isheen abaaboo mana gidduuti yoo jedhe maal jechuu isaati? Namni tokko isheen abaaboo mana gidduuti yoo jedhe maal jechuu isaati? Isheen abaaboo mana gidduuti. Abaaboon bareedina abaaboo mana gidduuti jechuun fakkeenyaaf waan bareedaa tokko abaaboo bareedaa tokko kan itti dhaabbattu mana kee bira miti mana kee jala miti bareedduu nama lama gidduu jechuudha. Isheen abaaboo mana gidduuti bareedduu nama lama gidduu bareedduu nama lama mana gidduudha malee nama hin jenne. Ilaal abaaboo mana lama gidduu jechuun bareedduu nama lama gidduu kan jirtu kan
Sunis itti fayyadama. Sunis itti fayyadama. Abaaboo sirrii akkasuma taa'u. Abaaboo mana lama gidduu ta'ee bakka lamatti itti fayyadamu jechuudha. Sirrii ta'e hin beeku. Yoo dogoggora ta'es yoo sirrii ta'es koomentii nuuf godha. Ana dhabne. Tori. Ishee godaantuun qalbii hin qabne ibidda feetee godaanti. Hiikni mammaaksa kanaa maal? Godaantuun qalbii hin qabne ibidda feetee godaanti. Qalbiin qabdu waan ta'eef namni qalbii hin qabne kan wanta godhu beeku waan ta'eef ibidda dhufuu danda'a garuu ibidda sana fe'attee deemte jechuudha qalbii wanta hin qabneef. Ibiddi fe'amee deema. Akkamitti feetee deemti? Nagaafatte mitiira jechuudha. Akkamitti jechuun akkamitti ibidda sana akkamitti feetee deemti? Akkuma deetti feetee deemti gaana. Hiiknisa. Hiiknisa. Ibidda fe'amee deemu boqqalamu. Fe'amee deemu deebisaa kana. Fe'amee deemu. Fayyadu babi. Kan gooti. Haak jedhee wantuun haak dhiifama yookaan gaaffii godhan jechuudha. Dhiira qarshii qabu isa bifa qabu isa amala qabu kana keessaa kan filattu. Dhiira qarshii qabu isa bifa qabu isa amala qabu kana keessaa kan filattu. Isa amala qabu hin filattu. Maaliif? Sababni isaa qarshii hojjettee fidda. Bifni namaa bifti keenya kan hundu keenyaayyuu yeroo isaa eegee hin darba beektee bifa bira hin jijjiiraman. Akka dhalatteetti na tokko kaleessa yogguu dhalanne hundatu nu dhungataa sii galee hundatu nu marabsiifata. Gaafa guddannee jennu akkuma san jijjiiramaa deemu. Boroo nurraa darbaa jechuudha bifni keenya har'aa kun nurraa darba. Qarshiinis ni dhufaa ni dhufa. Qarshii isaa ilaalee yoo itti dhaqe gaafa qarshiin isaa sun dhumu biraan deemaa jechuudha. Amala isaa yoo amala qabaate garuu qarshii sana aniif inni hojjennee argachuu dandeenya. Bifas yoo ta'e ani isa bareeffachuu danda'a inni na bareeffachuu danda'a. Wanti guddaan maali? Amala isaati. Amala kanaaf na amala isaa filadhe. Daawwattoota keenya sinoo maal isaa filadha? Qarshiin filadha. Qarshii. Hayyeetu durii gaaffii. Ati maaliif qarshiin filadhaatti? Maaliif qarshii filatta? Namni waan hin qabne filata. Waan hin qabne. Jechuun amma fakkeenyaaf an sababa isaatiif jeen sitti mi'aan sababa isaatiif jeen kan isa qarshii qabuun filadhaa jette. Qarshiin jiraatee jennaan amalli hin argamu. Amalli qarshiidhaan bitamuu hin danda'a? Bitamuu hin danda'u garuu gaafa qarshiin jiraatu qabeenyi jiraate jennaan amalli inni isa mala hin qabne yoo amalatti goota gaafa qarshii irratti qabaattuuni. Fakkeenya tokko sitti waan ishee abbaa nama qarshii qabu jaallattee yookiin immoo itti heerumtee siinaa jedhu. Namichi suni qarshii isaa si jaallataa isaan beektu. Qarshii isaatiin namni jedhee si dallaleessa ta'uu si jaallasti fakkeessas ta'uu si fuudha. Gaafa si fuudhee jedhu bor kan inni hojjedhetti dhuftee naamni tokkoffaa qabeenya isaa sanaan qarshii isaa sanaanii sitti ofas bokka'aa. Sammuus tuquu danda'a, maallaqa kolaaltee dhufti siin jechuu danda'a, si ammanaa ciquu danda'a yeroo siin jedhu jira miti miira namoonni yeroo baay'ee dhiifamuu hunda ta'uu baatu yeroo baay'ee namoonni maallaqatti amananii fuudhan yookiin immoo maallaqatti amananii dhiira tokkotti heerumanii wajjiniin galma hin gahan maaliifi miira gadaantummaa waliif qabaatu wal kabajaan hin jiraatu gidduutti. Kanaaf amalli ni dhufa jettee yaadda haala kana. Ana bukkeetti ba'a qarshiin jirutti amallis maalis hin godhanii yaada. Ana biratti akkas qarshiin jiraanna wanti dhufe jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa yaa akka ittiin bohaartan abdii qabna. Isin maal jettu? Isin filannoo see dhiira maallaqa qabu naa wayyaa jetteeti jirti. Filannoon kan abbaati yaa lamaan keenyaa waan filachuu qabnu filannee jirra. Tole. Situ na gaafate maal si gaafate?
ماشي هاك جدًا واتفن مماكسان واهمني جتشو ما جتشو را هاك جدني wanti kun yeroo kamii mammaaka machuma haq jedhanii haq jedhanii waa tufu miti ree haq jettee waa tufta mammaaksaan immoo waa himta hiikni mammaaksa kana maali yeroo kamii mammaakama mammaaksi kun haq jedhanii waa tufanii mammaaksaa waa himanii jechuun amma wanta hin barbaanne tokko yookaan wanta baarsu tokko tuutu seeraa jettee tuftaa miti ree akkasumatti fakkaata. Wanta mammaaksaa mammaaktu hin beeknu akkasuma. Aashi haati jettee wanti tuftu bakka wanta hin taane tokko tufeera jettee waan galtee dhiistuudhaani. Mammaaksaan immoo adeemsa yookiin deemsa dandeenya. Tole anis nan yaala garuu sarraa fi daawwattoota keenyaaf dhimma koomentii irratti fakkaanii fi barreessanii haq jedhanii waa cufanii mammaaksaan waa himanii jechuun akka beekumsa kootitti yookiin akkaataa itti fudhadhutti bookeen afaan siyaaletti yookiin immoo akka taasisti dhufu haq jettee of keessaa tuftee baggaastaa yookiin immoo just laal himaa dhokataadhaa fi himaanti ni qabamti waan tokko innaa waan jibbitu tokko tu jettee tufte waan gorora keema tu jettee tufte deebitee narraabdu so waan siif hin taane kuttee ofitti gattaa jechuudha haq jettee tufte innaa mammaaksaan waa himan jechuun immoo dubbii Oromoon dubbii mammaaksaan fixa yeroon siin jedhu jecha tokko yoo siin jechuu barbaade fakkeenya siif fudhadhaa mammaaksa tokkoon jecha tokko yoo siin jedhe inni dubbii sana xumurateeraa jechuudha sii galee dubbiin kun fakkeenya rakkadhu just fakkeenyaaf mammaaksa tokko gaafa sii mammaaku sana keessaa ati maal argatta ciigoo ta'u jajjabinaa ta'u waan keessaa fudhattu qabda soo kanaaf maaksa waa'ee mammaaksi kun yeroo inni mammaakamu jedhee kan hin yaadu yeroo haq jedhanii waa tufan mammaaksaan waa hima yeroo nama tokko ciigaatu yookiin immoo akka nama sana tufte yookiin immoo waan sana gocha sana akka jibbite yerootti agarsiisudha jedheetu yaada akkas jedheetu yaada. Ishi kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkatti bu'aaraa jirtan abdiidha qabna. Egaa gaaffileen keenya kan har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tole isiniif daballa guyyaa guyyaadhaani akkasumallee gaaffilee nuti wal gaafanneef deebii sirriidha jettan isin immoo koomentii jala nuuf kaa'aa akkasumallee gaaffilee wal gaafachuu qabdu nuun jettan nuuf barreessaa nuti immoo qabannee isiniif dhufna. Hanga ammaatti nu waliin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaa kanneen YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa akkasumallee like comment share gochuudhaan nu jajjabeessaa maatii nuuf ta'a isiniin jennaa kan isinii waliin ture an Hawwii Maamudii fi obboleettii kiyyaa Kennaa Iggazuuti nagaatti dhamu. Nagaatti yeroo walitti deebinutti nagaatti tura. Bye.